السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك يسنون المان روموتيف المان إسلامة. إن شاء الله. عندك يسنون زموني كنا وان دبتشاجر نارا دبتشاجر تواه كديجا كنا. لقادا وان مسجوسو وان لقانا متو مالف جناني. إسيني هاجا تشرباتي وان أمانتي عصفت أمانتين واني كرر فودتني متي وان قالي تكيشو. كنافو ديجا المان رومو كدنجل أجر كنا مان دبتين. Ilmaan Oromoo kadaan gara dhumachaa jiru kan waan isii maan dubbati waan isaanii ilmaan keenya akkana kee jiranii tarii waan kanaa dhiistee abboo akkana kees tarree har'a geenne kana maa dagatti dabartee isiin waa amantaa eenyu si odeeffate amantaa feete yoo seente amantaa waan dhibii dhiistee urjii yoo amante yookiin dhagaa yoo amante waan amantaa eenyu si odeeffate nami isiin gaafanne. An akka mataa kootti amma isii haasaa isii kan laalee akkasiin godhaturra marattu jedhee mintalli tun isiinuu fayyaa hin qabdu. Garuu wanni akka malee mata islaamaa nama dhagahama. Amma Khadijaa Haajiidhaan dabartee Haajiidhaan Khadijaa Haajii yoo jedhamu waan guddaa nama rifachiisu. Garuu gurra dhageettee alaa yoo dhageettu anummaa mataa kiyyaa jechuudha dur. Sirba isii dhagahee jira garuu isii tana dhugatti uumaa amantii islaamaa osoo harkaa qabdu sirbitu si'aa ture. Wamaa miti. Kanaaf jecha Rabbi irraa wanni irrataan jiru. Eenyuyyuu qabrii bu'u masaatiin dhufa. Kanaaf wanni uummanni Islaamaa rarrifatee jedhulleen hin jiru. Ijoolleen garuu maashaallah akka gaarii baasii itti gootan dhugatti akka gaarii irra dubbatan. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Maashaallah akkuma gaarii dubbatanii akkasii wallaahi garuu mucaan tokko faan qajeela waa'ee amantii kanallee keessa tuttuqee garuu uummanni keenya uummanni Oromoo deenaa hedduudha amantii hedduu qaba garuu Oromummaa keenyatu waliin nu fide jechaadha kana waan beekuu qabnuuf dubbii namni mareetti dubbatullee ilaalee namni keenyallee akka nurraa hammaatee uummanni Oromoo amantaa dhibaallee nu intaluma santu akka malee onnee nu tuqeef jenne malee amantii biraa namaa amantii namaa tuquufi miti ijoolleen ta'e nama hedduu dubbate Inshallah Rabbi jira uumaa miti amantiif jecha addaan hin baanu qabsaa'oti keenya dhiigi ilmaan Oromoo ka waggaa gana dhangala'aa ture. Dhiiga agarteetinu amantii kana osoo waliin jedhin wal qabatanii waliin qabsaa turan ardhas akkasuma borillee akkasuma wanni addaan nu baasa hin jiru. Kanaaf ijoollee hedduu jedhe wanni yaada biraa akka birin irraa fudhatina waan jedheef ijoollee hedduu jira ka waan amantiin akkana dhee dubbate hedduu jiranii kana uumaa miti. Abshir waliin jirraa jenna marti keessanuu baganaaf jiraattan uummanni Islaamallee baga ayyaana Iidul Arafaan nu gahee guyyaa 9 irraa akkuma jedhamu guyyaa irraa kana namni guyyaa irraa kana soommane dilisaa rabbiin irra dabraa fi akkuma jedhame agarteetinu nama rabbiin qeebalee agarteetinu maasiyaa isaa irraa dhiqqeessu rabbiin haa taasisu akkasuma ammallee rabbiin kan soomin illee rabbii haa dandeessisu. يا أبولي الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو يا سجلا فكجرا برجو يا إيدا سلاني ولد ديبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.